Baadiyyaati moorra magaalaatti jira. Warra baadiyyaati meettuun miilan deemtee gaara yoo baate hara galfii bakka jedhamu beeytu muka jala kataan tokko bakka ono warri kenna marga wayii jala kaa'u tokko beeytanii moggaa gaara baatan. Moggaarri hin jiru shawaa kana keessa akkam qileen dhudhatanii jira beeytu uf duuba gara galtee laalta haga irraa deemte sanbooda bakka dhaabatte san laalte rabbii kee galateeffatte duwida qabatte akkasirraa fagaate kanas laaltee bishaan dhuyitee itti qajeelta jechuudha. Akkasiimi kanaaf beektanii filosoofiin haaraa finnu hin jiru dhugaa isinitti himu waan qonnaan bulaan kenna godhu yoo beektan saayinsii biraa isin hin barbaachisu political science jinnii saayinsii hin barbaachisu waanuma ummanni keenya godhu waan ayyoo baabboon ta'e godhu sirritti hubannaan jiruunuu qabsoo beektu qabsoolleen jiru kanaaf waan irra deebanne haga tokko wal yaadachiifne bakka irra geenyu immoo waliin mari'annu. Kaayyoon qabsoo Oromoo waa sadii ijoollee durumarraa hoggaa ka'u Oromoon waa sadiif ka'e. Tokkoffaa gaafii eenyummaati. Ummanni guddaan kun ummanni lafa bal'aa qabu kun erga gaafa sirna kolonii jalatti cabeerra erga weerara alagaatiin sirna Itoophiyaa kana keessatti qe'ee ofiitii irratti cunqursaa jalatti kufeerra gita bittoonni ummanni kun akka irratti hin fincilleef akka ittiin kaaneef akka waliin taaneef dadhabsiisuu waan barbaadaniif eenyummaa isaa qoqqoodaa turan. Gaafiin dura gaafii Oromummaati. Gaafii Oromummaa jechuun gaafii eenyummaati. An identity question. Gaafiin eenyummaa waa sadii of jalaa qabdi. Tokko afaani. Namni afaanii yoo walitti hin dubbatin afaan isaatiin seenaa isaa hawwii isaa takalee taarraa taboruu yoo hin dubbatin deemuu hin danda'u. Afaan keenna mana barnoota irraa ka dhoorgameef ka xiqqeeffamaa turee fi Oromoon akka waliin dhageenyeef tokko gaafii eenyummaa jalatti gaafii afaaniiti. Lammaffaa aadaa. Aadaa qabnaami. Gadaa jalatti sirni nu qabnu ka fuudhaa heerumaa ka du'aa jiruu ka waliin jireenya gaafii aadaati. Aadaan Oromoo akka cunqurfamu akka balfamu eenyummaa biyya jaaruu keessaa dhiibame eenyummaan biyya tanaa ta ormaatiin jaaramte nuyi maqaa keenyarraa kaasee hanga bifuma nu jijjiiruu dadhaban malee orma taanutitti kan godhamaa tureef kana ofirraa hambisuudhaaf sochiin kun godhamaa ture jechuudha. Kan sadaffaa seenaa. Akkuma reefu jedhetti ummanni seenaa hin qabne ummanni kaleessa hin beekne gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qaba. Gaafii aadaa qaba gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee ka seenu gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana Rabbi nuu kenne. Sabbata Rabbi turratti nu uume. Dachii qabnu tana abboo fi ayyoo irra dhaalle miti. Orma irraa kaafattanii jiran. Keenya miti. Qe'ee keenya irratti garuu laggeen keenya irratti ooyiruu keenya irratti sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru kan lafa gubbaa jiru kan qilleessa keessaatillee Oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lammataa. Gaafiin sadaffaa qe'ee teenya irratti Oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti ormi dhufee qawwee nu bulchu lammaffaa akka zamana wayyaanetitti doobaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu. Nama nuu ta'uun sagalee keenyaan akka gaaf gadaatitti filanne heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha jechuudha. Gaafiin Oromoo sadii tana irraanfatina sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyaati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Kana tiyooriin himi kan hin jechaa ture. Sochii afran qal'oo jechuu beektanii ka baharraa ka'e.
Kaalii birraan fakkees turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidhaa dirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate, sochiin lixarraa dhalate. Uummanni keenya kan Protestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalanii afaan keenyaaf nuu fi Rabbi jidduu dallaalli barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaadha soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiif gama bahaatiin mayre suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaa Tuulamatti keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin irraanfatiin amantii adda addaa qabaattus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte. Hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiidamtu. Islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef jahanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef. Odaa qabdanii mi odaa agartan kana. Odaa agartan kana. Laaftutti dhufne beektaa jennu. Odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesaa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin Magdal ka cinqillaatu noo jedhanii. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati. Sochii Baalee jechuu dhageessanii Waaqoo guutuu fa'aa dhageessanii miti. Kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti Baalee yoo dhayitan dhiyoon dhageessan. Lafa ajaa'ibaati. Baalee qofti Oromiyaa qallabuu danda'a. Garuu irboof sisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa Rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jalatti deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa, baharraa eegalteerraa, kibbarraa eegalteerraa, lixarraa eegalteerraa, jiddu galeessaa dhooteerraa, bara afran qallootirraa, baaleetirraa, Maccaa Tuulamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase kan jennu kan dadammaqiinsa. Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura gaafin dura gaafii Oromummaa ta'ee miti. Hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Libirraan sirbuun jaalalaaf itti wal xabbasu deemnu kana laafaan se'inaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa, Ali Shabboo kana hoggalaaltan, even kaabbutoo boodarra hoggalaaltan. Lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamiseetti si geessa. Ummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mammarra Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way, namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo san eegale loltuu ture Kubur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjete. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deema hoggaa jenne
ummata sammuu isaa irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo oromoo keessatti hojjetame the revival phase bara dammaqsu oromoo jennuuni jechuudha. Itti aansee bara 1970 irraa kaasee sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa godhame keessatti reconstruction phase seenna. Yeroo oromoo deebi'anii ijaaru ummata dammaqsitee jaartaa jechuudha. Haayilee Fidaa maal jedhe ummata ni dammaqsita ni jaarta ni hidhachiifta akkasitti bilisa baataadha. Adda bilisummaa oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa icaatiin haa ta'u Mayisooniin haa ta'u Ibnaagiin haa ta'u warri dhadhaabatamaa ture suni reconstruction phase. What happened in the reconstruction phase? Reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali? Yaanni Oromiyaa jedhamu kun ummata keenya keessa akkasii. Hayyoonni akka Haayilee Fidaa fi Sheek Marrashaat faan ummanni Oromoo qubee mataa isii ittiin barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii ummanni keenya afaan isaatiin akka baratu gochuun. Ummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deemee jechuudha. 91tti sirriitti qalbifadhaa. Maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Filannoo booda itti dhufna. Don't worry about the election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 irraa hanga 90tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre. Yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre. Yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo immoo wareegama qaqqaalii itti kafallu. Gariin har'a qabsoon Oromoo achi hin geenne maal no. Baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa. Yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nuu dammaqnetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon jaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hasan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqe asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessa. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeyta. Hin ciinqaminaa jedheen. Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallas nuun kennine hin kijibanii bara. Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Haayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Zammazammariin kan Badhoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoon wal jaaretti osoo jarattiintu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. 91 booda hoo maaliin isin jee? The first phase was revival. The second phase reconstruction. The third phase actualization kan jennuun implementation jechuun kan dandeenyu. Oromiyaan ijaaramuun abbaa fedheen haa guutamtu. Oromiyaan ijaaramuun qubeen barachuu eegaluun jajallattus hir'attus haphattus 91 irraa kaasee hamma
kuma lamaaf kudha saddeetitti hojiin hojjetamaa ture Oromoo dammaqee ijaarame san Oromiyaa dammaqiinsa uummataa sammuu Oromoo keessa ijaarame san hojiirratti hiikudha jechuudha. The third phase kan jennuun uummanni keenya magaalatti galuun afaan ofiitiin barachuun biirokraasiin even opinion lee yoo taate biirokraasii keessa namni keenya galuun yeroon sun yeroo actualization jennee irratti deemaa jiru. 2018 yeroo qabsoo keessanii qabsoo qeerrootiin jijjiiramni kun dhufu reconstructionii santu waan ijaarame santu Oromiyaan ijaaramuun qubeen barachuun dhaloota qubee jennee irra ittiin ufjanyu kun qeerroo jennee irra ittiin hinjanyu kun qeerroon kun 69 waraana bilisummaa Oromoo dura yeroo dhaabuudhaaf deeman jaarraan faan edaniitti ijaaran qeerroo ganamaa jedhama. Nama 36 osoo deeman bidiruun jalaa cabtee Somaaleetti hidhaman waggaa 5 achirraa deebi'ee dhufe. Sochiin keenya kun nuyi ala teenyee isin as teessanii gariin mana hidhaa ta'e kan filiinsuu dandeenye qabsaa'onni duraa wareegamtoonni nu duraa lubbuu isaaniitiin dhiiga isaaniitiin Oromoo dammaqsanii Oromiyaa barreessanii qubee hojiitti waan hiikaniif nummoo dhaloota san waan taaneef sanirraa fayyadamneet sirna wayyaanee waggaa 50 nu nyaachuudhaaf qarriffaa qarachaa turte afaan qabattee qeetti akka gooltu goone jechuudha. Kuni feezii kana. Now 2018 as maal keessa seenne. Feeziin sadan dura gaafan biyya kana dhufe waan inni siin jedhe. Feeziin sadan dura is a resistance phase. Governance itti ceenaa jenne. Kaayyoo sadan osoo hin gatiin. Kaayyoo eenyummaa, abbaa biyyummaa fi mootummaa ofii. Ce'umsa kana keessatti akka yaannetti illee ta'uu baatu. Jarri bakka ofiitti deebi'uuf illee yaalu amma qabsoon itti aanu qabsoo mootummaa ummataa dhaabuuti. Dhagaa. Gaafileen sadan Oromoon qabatee baye suni they are indivisible. Adda qoqqoodamuu hin danda'an. Addaan hiramuu hin danda'an. Akkamitti jedha? 91 qubeen barachuu eegalleemi afaan keenya. Oromiyaa ijaarranneemi. Gaafilee gurguddoo keessaa xiqqoo deebi'aa dhufte. Gaafiin eenyummaa gaafiin qabeenya amma fakkeenyaaf keessattuu waggoota lamaan dabre kana keessatti saamicha wayyaanota dhaabuu danda'uun haga tokko saamicha nurraa dhaabachuu. However afaan keenya irra qancaree jira. Oromiyaa keessatti afaan kun waggaa 27 kana uf duuba deemaa jira malee guddachaa deemaa dhabuun manneen jire hojii adda addaa keessatti even manneen Oromiyaa yoo dheettan waan naannoo biraa dheettan itti fakkaata isinif fakkaata kaasamu afaan hundaan afaan biraatiin aadaan keenya amma humnaan xiqqoo irreecha kanaan jabeeffataa dhufne malee aadaa keenya irratti qorannaan gahaan godhamaan jiru promoshiniin gahaan godhamaan jiru har'as aadaan Itoophiyaa aadaa ormaa taate nu garuu wajjin ragadaa deemu qabeenyi wayyaan irraa hambifanne har'as ormatu itti fayyadama malee dargaggeessi keenya hojii dhabee jiraata. Waay isinitti himu haga feete eenyummaa kee deeffatte haga feete qabeenya kee deeffatte mootummaa siif ta'u yoo hin qabaatin mootummaa siif ta'u yoo hin filatin gaafiin sadan sun mootummaa siif ta'u jechuun ka ati filatte ka boru na buusa jedhee sodaatu yoo qabaatteen alatti eenyummaa keetis guddisuus tikfachuus hin dandeessu. Qabeenya hattuu fi saamturra hambifattes misoomfachuu guddifachuu hin dandeessu. Boqonnaan amma itti jirru kuni boqonnaa gaafii sadaffaa san bakkaan geenye gaafii lamaan hafanis hojiitti hiiknu jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliifi miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan haasoftuun laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadireen waan jaaree itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaanee itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo Baqqalaa fi Jidduu Jawaar Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun
kaayoo kumaatamaan itti wareeyne kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kola'e itti gudeedan kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jedhan nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakkaan hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniif don't ever forget biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon tahe bineensi hin taane ilma namaatiif. Dhaamsi ani isiniifis qabu qeerroo keenyaafis miseensota keenyaafis qabsaa'otaafis qabu waan haaraa uumaan jiru lubbuun teenyas aariin keenyas kan abboota keenyatiin hoggaa ol bira qabamuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf xurreen irra jirru karaan dhiigaan taraarame lafee abboota keenyatiin lafarra kaa'ame waan ta'eef filannoo kanas filannoo akka taphaatitti ittiin laalamu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf filannoo kanatti hin seenna. Filannoo kanatti akkamitti seenna? Hirbuu ummata nu biraa kufee bakkaan ga'uudhaaf waadaa hiriyoota keenya jaallan keenya qaama irratan nu keessa jiranii homaa godhuuf hin dandeenyu garuu kan hin cabe lafatti miti akka jaanii isaan at least nagaan rafaniif. Kanaaf qophii godhaa jirra. Qophii godhaa jirru duula eegallee jirra. Waan gooneef sababa qabna. Fakkeessaan isaan faranjitti fakkeessan. Warri Islaamaa maal jabee daadurreen hajjii dhayiteef eegeesii akkas gochuun dhiiftudha. Jarri kunis dimokiraasii waan jedhaniif haa mul'ifatanii duula goone akkuma yaannatti duula torban lamaatiin amalli isaanii as deebi'aa jira. Nuyi garuu karuma kaleessa abboonni keenya irra deeman deemna. Tokko Oromummaatti amanna. Lama tokkummaa qabsaa'otaati irratti hojjanna. Sadaffaa beekumsa qannuu fi muuxannoo qabsoota naa biyyoota biraa walitti fidnee tarsiimoodhaan masakamna. Afraffaa naamusa cimaadhaan sochoona naamusa qabsootiin. Kanaaf bakka amma jirru irraa kaane akka isaan wacanii miti waan tokkoon isinitti hima. Jaarmeeneen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti amanan. Ummanni kun biyya kana keessatti dhugaa qaba. Dhugaa kana immoo dhiiga isaatiin asiin gahate gara fuulduras mootummaa isaa malu jaarrachuu qaba warra jedhu wajjin wal taane gamtaa kan jaamu uumne xumurree jirraa jechuu. Ilma namaatiif. Bilisummaa Oromoo, Koongiresiin Federaalawaa Oromoo, Paartiin Biyyoolessa Oromoo finnee jirra akka jarattiin odeessituu miti dheengaddas waliin turre. Warri sirna naftanyaa ol deebisuu barbaadu birrii biliyoona walitti guuraa jira. Kaadree ofii ittiin haasofsobdu malee qabsaa'ota Oromoo chirichaaroon hin bitattu kana siniif hin mirkaneessa jechuudha. Gorsii fi dhaamsi ani deeggartootaa fi paartii warra biyya bulchuuf qabu. Qabeenya guddaa qabdan. Naggaadee doorsiftanii miseensarraa guurtanii mootummaarraa hattanii biyya alaatii maqaa keenyaan liqeeffattanii ka qabdan. San isiniif rabbitti wal gaafata qabeenya qabdaniin hanga dandeessan nama bitadha rakkoo irraa hin qabnu. Caasaa mootummaa qeerroo wayyaanee irraa ari'ee harka isin kaa'e isin harka jira. Odoo haqallee ta'uu baatanii itti fayyadamaa sunillee nu yaachiftu jennaan. Miidiyaa mootummaatii fi warra alagaa isin wajjin jiru wajjin maqaa halkanii guyyaa nu balleessitanii itti jabaadhaa
maqaan keenya onne ummata keenya keessa jira hin sodaannu propaganda itti bu'aa jennaan. Warra Oromoo jibbu Oromiyaa diigee Itoophiyaa lumutti ijaaru wajjin qubee walitti kaayatanii nutti jirtanii gaa'ila gaarii isin haa godhu itti jabaadhaa jennaan. Maallaqaan nu caalanii dhaaba mootummaa harkatti galfatanii hattuu fi booyyee jigii hammatanii filannootti haaseenanii yoo kanaan nu caalanii nu mo'atan sat lat jenneet mo'amnee harka kenninee akka mormituutti itti fuufna. Wanni hin fudhatamne garuu wanni hin fudhatamne mootummaa harkaa qabna jedhanii miseensota keenya hidhuun aangoo harkaa qabna jedhanii hogganoota keenya ajjeesuuf doorsisuun waajjiroota keenya banuun never kun fudhataman qabuu jennaan. Deeytaa garaana nyaatanii mee waaqa isin uume sodaadha. Ummata Oromoo waggaa 50 hir'isirraa seerraa haga mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii faranjii haga chaayinaa araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesaniif duuba deebisuu dadhabani. Warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'e kun ajjeechan sodaachisuun duuba deebisuu danda'a. Waan tokkon sodaatina. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibbaa itti amanaan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu. Gabaan Oromoo isinitti himu. Itti himaa warra of wallaale kanatti. Gabaan Oromoo jal'aabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu. Kana itti himaa. Nuni dhan jechuufi miti. Waajjira keenya cufan jechuufi miti. Nun ajjeesan jechuufi miti. Moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa ummata isaa malee. Dhugaa ummata isaa malee. Tarsiimoo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala itti ol baafna. Abadan waan takka beekuu qaban. Ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoo fi Oromiyaa akkan isin argu kanatti hin arga. Mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka. Inuma filata. Kan ammoo dhaaduun hin goonu beeytu. Wal beeyna bar. Wal beeyna. Amma isaan maa yaadan beeytu. Miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan. 70 kenna caalaa onneef dhugaa qaba. Doolaara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjiin nutti kennanii jedhan. Midhaan qunnaa takkaa gabaree kennati caalaa hin sodaatina.
Waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemnee waggaa siree jalatti qabnu. Ciraan siree birallee ijaaraa turre beeki. Isinitti himu biyya tana qabalee haga federaalaatti qabsaa'ota Oromoo ijaarree jirra. Hin sodaatina, hin shakkina. Nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef olsiisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma wanni an dhaamu isinitti wanni nama hundaaf biyya kanaaf ta'u wanni nama hundaaf ta'u nama hidhuu dhiisa naman doorsisinaa nu sodaan kaatanu keessaa bade onnee hin qabnu diilolloofne nu ajjeesuuf illee rakkitina ummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala jala wal horaa jira. Ganda gandaan qoqqonneettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saamamaa akka jiru hin beeka hadduuf sagalee hin kennu kana beekadhaa. Wanni nu hundittuuf qopheessuu qabnu homaa akkanuma wuxuuti jetti malee filannoon hin godhama. Filannoo kanarratti wal falmina wal dorgomna Oromiyaattis Itoophiyaattis mootummaan filama. Filannaan godhamu wama lama. Oromiyaa keessatti warra Oromummaatti amanu ummata Oromoo abdatu waan keessa dabarre beekuu fi gatii itti godhu gara tokko. Warra ummata kabajaan qabne qawwee wayyaanee baay'ee irraa fudhattee caccabaas dhiifteef kana abdatu. Warra obboleeyyan fi oorrutti gadi baasuu didee ollarra jigii kadhatu kana jidduutti godhamti. Sadarkaa Itoophiyaatti warra sabaaf sablammoonni wal qixxummaadhaan qe'ee rabbi isaanii kenna irratti ka qabsoof aarsaa guddaadhaan deebisanii ijaaratan irratti Oromoon Oromiyaa irratti Somaaleen Somaalii irratti Affaar Affaar irratti Sidaamni Sidaama irratti Amaarri Amaara irratti mootummaa isaa ta'u filate seera isaa ta'u tumate imaammata aftarsiimoo isaa ta'u bocate guutuu guututti total full self rule akka naannootti tokko sadarkaa federaalaatti naannoleef ummanni akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdeetiin aangoof diinagdee sadarkaa federaalaa qooda isaaniin godhu qoodatanii Itoophiyaa eenyummaa garee tokkoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa calaqqiftu kaakka tokko awwaaltee ka biraa ol calaqqiftu osoo hin ta'in kan hunda fakkaattu ni ijaarranna jechuudha. Karaan sirrii kana karaan jallaani karuma jallaa kareetti deebi'uudha. Isinitti himu karaan Minilik biyya kana hin taane karaan Haayile Sillaasee hin taane karaan Mangistuu kan nama fituu hin taane karaan Mallasaa kan nama qoqqooduu biyya saamuu hin taane I don't know karaan kama Oromootitti ta'a jaran kama qabsaa'ota Oromootitu ta'a yeroo Oromoon kaayyoo Minilikii ka olaantummaa garee tokkoo jalatti Itoophiyaa lumuutti ijaaran tarsiimoo Mallasaa ka saamichaaf qoqqoodaan biyya bulchan itti ijaaranii miti. Karaan Oromoon ummata gadaa ta'uusaa ummata dimokiraatawaa ta'uusaa ka haqa ofii malee ka ormaa hin barbaanne ta'uusaa ofiifis warra biraafis itti mirkaneessuudha. Kanaaf ammoo ga'umsa gahaa qabna hoggansa gahaa qabna tokkummaa cimaa qabna dhugaa qabna ummanni keenya nu bira jira rabbis nu gargaara hin shakkinu filannoof qophaayaa waan ani isinitti himu jarri amma maal barbaaddi isin tuttuutee jeequmsatti isin seensisuu barbaaddi hin godhina
hiriira baafataa jirtini haa baafattu hin jeeqina isiinu firii kan argattiisan salfii haa godhattu itti dabala harka dhayaaf rakkoon qabdu sirritti mee nuyi mirga keenya hin tuqinaa jenne malee mirga namaa tuquu hin barbaannu hin tuqinaa isaan gaafa keenya immoo tuquuf itti hin dhiifnu kanaaf walitti deemnee bal'inaan mari'annaa waan tokkoon shakkinaa xurreen irra jiru xurree dhugaati xurree dhiigaan dhufti dhara keessaa of keessaa hin qabnu kaayyoon keenya xaliila ifa tartiimoon keenya ni mo'ata tokkummaa keenya cimsannee murannoon gara fuulduraa deemnu isin jaa warra sabbataa galatooma isin jaaladha. Egaa kanatti aansuudhaan galatoomaa ammas mee Jawaar Maamilee eeyyeen kanatti aansuudhaan marii gabaabaa goona gaaffii qabdan daqiiqaa 3 keessatti obbo Baqqalaan nu hoogganu gaaffii keessan gabaabsatii nu dhiyeessaa galatooma. Amma gara gaaffiitti deebiinaa gaaffii deebii gaaffii muraasa yoo qabaatan dhiyeeffachuu dandeessu. Kenna warra hawwii yeroo dheeraatiin booda dharraanee dhabnee Jawaar maaf gara magaalaa Sabbataa dhufuu dhabe
obbo Baqqeen Faatis akka tasaa darbanii yeroo tokko dhufan fakkaata obbo Jawaar faa gara naan dhufne maa dhufuudha waan jedhu komii qabna har'a isinii dhibnee isiniin jenna obbo Jawaariin. Sunis komii miti jaalala isinirraa qabnuuf maa dhufanii nu laalin nu maatii isaaniiti waan jedhu.